Biiroon galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kafaltoota gibira isaan irraa eeggamu amanamummaadhaan kafalan 562f beekamtiif badhaasa kennuuf ta'uu ibse. Itti aanaan damee seeraa waajjira galiiwwanii magaalaa Finfinnee Koomaandar Ahmad Muhammad mata duree gibirri ulfina biyyaaf jedhuun daldaltoota bara 2015tti gibira olaanaa amanamummaan kafalaniif beekamtiif badhaasa kennuuf qophaa'uu ibse. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ቃል bulchiinsa magaalaa Finfinneetti mata duree gibirri ulfina biyyaaf jedhuun daldaltoota bara 2015tti yeroo gibirri itti kanfalamu kabajanii kanfalan gibira olaanaa kanfalan dorgomsiisee kaffaltoonni gibiraa 562 calalaman bakka kantibaa fi hoggantoonni mootummaa olaanaan argamanitti amajjii 5 bara 2016 ganama sa'aatii 2 irratti sirni beekamtii fi badhaasa kennuu ni gaggeeffama. Koomaandar Ahmad sagantaan beekamtiif badhaasaa kun mooraa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bakka kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hoggantoonni mootummaa olaanoon argamanitti amajjii 5 bara 2016 ganama sa'a 2 akka ta'es dubbatan. በዋነኝነት ይህንን እውቅናና ሽልማት ልንሰጥ የቻልንበት ዋናው ዓላማ xiyyeeffannoon qophii kanaa keessattuu namoota bara 2015 galii gibiraa seera isaa hordofanii kanfalaniif beekamtii kennuu fi badhaasuuf ta'a. Achumaanis daldaltoota seera gibiraa eeganii badhaafamtoota ammaa hordofuun gibira isaan irraa barbaadamu kanfalan horachuuf ni gargaara. Daldaltoota bara 2015tti ulaagaa barbaachisu guutanii gibira mootummaa kafalaa turaniif beekamtiif badhaasa kennuun bara 2016tti daldaltoota ciccimoo uumuuf onnachiisuuf fayyadaa jedhaniiru. ሁሉም ይሄንን ፕሮግራም አውቆ በእለቱ hunduu kana hubachuudhaan guyyichatti keessummoonni waamichi godhameef hirmaattonni badhaafamtoonni keessummoonni kabajaa fi miidiyaaleen iddoo sagantichaatti argamuun hirmaachuu akka qaban waamicha keenya dabarsina.